hordoftoota qophii waan keenya fulumaa jirtanitti nagaan kiyyaa isa naagaa'uu saniin jedha. Ani keessummees keessan wayyeessadha. Kun ka daawwachuu jirtanii qophii waan keenya asiitii YouTuberaa kaasanii darbu. Galatooma horaa bulaa ulfaadha. Namooti Saudi Arabia jirtanii harka fuun akkam jirtanii saniin jedha. Karaa YouTube'ni information an argadha akka himutti YouTube Bilisummaa TV channel number 1 namooti lafii irraati ka daawwachuu jiranii duraan dursee ka jiru lafa Saudi Arabia akka daawwachuu jiran jechuun namuma keenyadha jechuun lamii Oromooti jechuun Saudi Arabia ka jiranii Bilisummaa TV channel kana namoota baay'ee daawwataadha. Ittaanee immoo Itoophiyaa lammeessitoodha. Sadeessitoon immoo Ameerikaa. Can you believe it? Number 1 Saudi Arabia namooti jira laf Saudi Arabia ka jiranitti channel kana daawwataa jechuun lammeessitooni Itoophiyaadha. Harka fuun sadeessitoon Ameerikaadha. Anyways kun ka daawwachuu jirtanii qophii waan keenyaatti qophii waan keenyaa harkarratti xiyyeeffatu. Namoota beekaa Oromoo beekaa ka jedhaniin hin jiru beekaan Oromoo guutan fulumaan Ameerikaa keessa keessumatti America keessa especially America fulumaa hunduma jiranii colleges barsiisuu universities barsiisuu beekan Oromoo dhugaa fulumaa hunduma jiran America keessa Australia keessa sin jiru keessumatti namooti loori kataanii hin jiran Australia keessa sin jiru United Kingdom keessa sin jiru Canada sin jiru asuma nu biras America hin jirudha sanin jedhan namooti Lori kataan kabaratan lamiin Oromoo waan kan maaliif kaastaa maanuunaan jettanii beekaan keenya hin jiran guutan fulumaan miidiyaa afaan Oromoo woo daawwattanii hin fiduudha hin dhufanii hin deemu beekaan keenya hin dhufanii hin xiinxaluu maal jedhuu jedhanii hin baduudha garuu maaliif beekaan keenya kun fula tokkotti jaaramanii dhageettu fakkeenyaaf Oromo Lawyers Association akkas organize ta'anii jaaramanii maaliif mootummaa abbaa irree eenyu jaarsa kan Sheek Ali Muudii kan mana murtii maaliif nu dhiyeessine warrooti kun beeka baratanidha. Ameerikaa jiru Awustiraaliyaa jiru beekaan keenya otoo jiru maaliif lameen keenya rakkatu biyyarratti. Maaliif warroota namoota keenya ijjeessan kamiidhaan kana mana murtii international courtitti maaliif nu dhiyeessine yaada kana as YouTube irratti maxxanfachuufidha maxxanseedha kun daawwachuu jirtan maal eessaa jiru beekaan keenya hin jiru beekaan keenya guutaan beekaan akkuma duraan jedhe miidiyaa afaan Oromoo haga danda'u hundumaa in hordofaa namoota beekaa keenya ka jedhanii Oromoo faarsitus hin dhageeffadhaa. In arga miidiyaa irraa dhufanii yaada isaanii hin dabarfatu guutaan xiinxalaas nu godhu hin jiran namooti hin dhabamneedha. Beekaan keenya guutaan dhugaa san hin jedhe. Akkuma duraan jedhe Awustiraaliyaa jedhee hin jiru Ameerikaa guutaan Kanaadas hin jiru United Kingdom lafa hundumaa jiran beekaan keenya Norwees hin raanfatina achis hin jiru lafaa feeti himi. Injiran beekaan keenya kun fula tokkotti maaliif jaaramanii keessumatti rootii loorii waan seeraa ka baratan fula tokkotti Oromoo Lawyers Association akka warri Jewish illee qaban beeka Association American Jewish Association irraa maqamu gaafatan maal jedhan jaaramanii lamii ofiitiin hojjetu. Keenya maaltu dhowweree keenya kun Ameerikaa jira lafa bilisa jira Kanaadaa jira. United Kingdom jiru Australia maaliif fula tokkotti jaaramanii keessumatti warroo loorii ta'anii doktorii kataanis hin jiru PhD kafeetee hin jiran ka baratan dhugaa san hin jedhe warrooti kunii fula tokkotti maaliif hin jaaramanii saniin booda kun jaarsa kan fa Sheek Ali Muudii qabeenya Oromoo halkanii guyyaa kasaa abbaa tsaayee fa Amboo irratti kun ijoollee nurraa ka ajjeesan warroota kana mana murtii international courtitti faayilii bananii keessa jalqabanii maaliif nu dhiyeessin maalti isaan dhowwa jara keenya maaleedhaan agaa isaan du'aniin booda mana murtii deemtan moo isaan otoo lubbuun jiranii
Jaarsi kun eenyu alimuudi kun ilaala jaarsi kan akka gaariitti jara keenya. Jaarsi kun kanaan dura naati abukaatoon isaa naati leetarii naa erganii turanii viidiyoo sankaasii sawwan kaanyee mana murtii si dhiyeessina maal kaa jiru naa erganii turan kanaan dura jaarsi kana I'm very familiar loorii qabanas gara Ameerikaa keessa Washington DC qabanii looriin isaa dhugaa sanii jedhan naa erganii turanii xalaa viidiyoo kan kaasii sankaasii sawwan kaasnee kana mana murtii si geessina maali jecha na sodaachisuu fi godhanii turanii garuu kunoo jirra YouTube irra jirra still jira namoota baay'ee bara YouTube irraa ka na kaasuu fi waan baay'ee godhanii dadhaban. I think namooti garii agamma dhufanii hin daawwatu. Chaanoo kana waan an jedhu daawwatanii karaa nama himatanii beektaa kompileeni godhanii karaa YouTube kan himatanii karaa YouTube akka siraati YouTube irraati beektaa maal jiru akka ari'amtu. Na godhuu fi tattaaffii namoota hedduun godhanii I think yaa garsaan jiran naman beeku in godhu in daawwatu I think in jiru namooti deebi'anii as dhufanii waan an jedhu dhageeffatanii mootummaa Tigreetii kaa'imanii suni gaafiin qabsun guutanii jiran namooti halkanii guyyaa as kan dhufanii jiran. Anyways gara waan keenyaatti yoo deebine waan keenya shoodha shoon kuni dhugaa namooti daawwachuu jiraatan loorii yoo taatan abukaatoo jechuun looriidha jechuudha. Namootiin beeknu yoo jiraatanii loorii jechuun abukaatoodha jechuu afaan Oromoon abukaatoo jedhama. Jechoota afaan Ingiliishiitii fi afaan Oromoo walitti makee haasaadha. Kan maaliif gootee hojjetan immoo namooti jechoota tokko kan Ingiliishii asirraatii barachuu danda'anii jechuu afaan Ingiliishii kan beekne lameen. Tole egaa gara waan keenyaatti deebine maaliifi warrooti daawwachuu jiraatan loorii yoo taatan dhugaa warrooti beekaa keenyaa uummatii kaasanii jiru fulaa tokkotti maaliif hin jaaramne san jedha jaaramtanii jaarsa kan fa'a amma yoona rifateedha barinni amma alimuudiin sheek alimuudiin amma rifateedha yoona baasaayinis rifateedha infeesisaa beek namaa wajjijiru wadhagaan irrifatu isaanu irrifatanii sheekin alimuudi amma yoo rifateedha amma daawwachuu jira nama afaan isaatis translation afaan Oromoo deebisee afaan Itoophiyaatiin itti immoo yoona haasofsiisu jira jechuudha waan isaa chaanoo kanaan daawwataa jaarsi sun dhugaa san jedhin daawwatan isaan hin beekadha. Anyways maaliif alimuudii dhugaa mana murtii qaamanii maaliif nu dhiyeessine otoo san jirtanii ani waan loorii muti waan loorii iskuulaa deemeen baranne waan loorii ani danda'e kiyya ka'umaa gartan kana viidiyoo maxxansu produusii nama danda'e san qabuudha akkuma agartanii kun namoota hedduu viidiyoo isaanii maxxanse namooti baay'eenis na sodaatu maara sodaata namicha tokko irraa maal sodaatan jiran maal fiduu danda'a jedhu namooti tokko hin beeku namooti na sodaatan hin jiran YouTube irraas viidiyoo as daawwatan malee noolani. Anyways please warri loorii taatan kabaratan lammii Oromoo taatan hin jirtuudha daawwachuu akka jirtanis abdii qabaa yookaan namooti isaan beektawoo jiraatan mi'a haasofsiisa maaliif jaaramanii isaan fula tokkotti Oromo Lawyers Association you see maqaas kunuunsanii wofeetan yuuzi godhuu dandeettan Oromo Lawyers Association fula tokkotti jaaratanii weebsaayitii banatanii achiin connection network gootanii jaarsa kan alimuudii Sheek Alimuudii faa abbaa Tsaayii faa amboratti ijoollee kaajjeessan maaliif international court nu dhiyeessinee please waan kana itti herregaa itti hojjadhaa isaniin jedhaa kun ka daawwachaa turtanii qophii waan keenyaatti anis isaa wajjin ka ture keessummees keessan wayyeessadhaa iimeelii bilisummaatv@gmail.com beeku woo isaanii waan maxxansu feeta woo jiraate yookaan ideas woo qabaatan show ideas yeah something like that bilisummaatv@gmail.com as erguu dandeettanii galatoomaa saniin jedhaa guyyaa gaarii nagaatti.